Ashama harka fuunee jirra jirtu hulmaan Oromoodha. Bakka jirtanitti nageenyi keenya jaalalaan sinaa ga'u isiniin jecha. Warri maatii kiyyaan ta'in gara maatii kiyyaatti akka dabalamtan kabajaaf jaalalaan sin gaafadha. Har'a oduu gaddaa, oduu baay'ee nama gaddisiisu isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Akkuma beekamu iyya dabarsinee miidiyaa gurguddaa warri qaban jechuudha. Artistoonni keenya hundi isaanii bakka ta'an tahanii miidiyaa qabaniin halkanii guyyaa hiyyanii hiyya dabarsanii iyyi keenyas dhageetti argattee namoonni kooroonaa vaayirasiin dura qabamanii waggaa tokko waggaa lama kan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa turan akka gara biyyaa galan taasifamee jira. Isaanis ambaasaaddara ta'anii leencolata akkasumallee namoota kan biraa waliin nama muraasa jechuudha. Nama muraasa gara biyyaatti galatanii jiruun isaanii hin yaadatama. Haa ta'u malee namoota yeroo duraanii sana sababa kooroonaatiin akkatti biyya galan dhabanii mootummaan hin barbaadu jennaan, mootummaan Itoophiyaa hin barbaadu jennaan garatti galan dhabanii asii rakkachaa turanii rakkoo meeqa arganii rakkina kana mara danda'anii waggaa tokkoof ji'a torba, waggaa tokkoof ji'a 8 gamma waggaa lamaatti kan hidhamanii gara biyyaa galanii jiran. Isunneen iyyuu hunda miti kana fantu jira jechuudha. Amma kana ho'a kanaan kan qabaman kabaatii 5, kabaatii 6, kabaatii 4 olumatti ukkaamsamanii jirani. Kanarraa kan ka'e daa'imni bareedduun waggaa 2 olii lubbuun ishee nu jalaa darbitee jirti. Lubbuu isheef jannata, maatii isheef jabina kan jennu sababa ho'aatiin, beelaan, dheebuutiin, nyaata gahaa argachuu dhabuudhaan, kunuunsa argachuu dhabuudhaan, bishaan argachuu dhabuudhaan, qulqullina irraa dhabuudhaan kan ka'e hajaadhaan daa'imni akkuma beekamu shittaa hedduu hin dandeettu hafuura nama hedduu kana waan dadhabdee hajaan shittaa waan mana hidhaa sana keessa baay'atuuf maaliif shinti beetii tokko kan namni tokko taraa ol eegee fayyadama. Nama 100 meeqa ta'aniiti kan hidhamanii. Kanarraa ka'e hajaa waan dadhabdeef akka nama guddaa miti waan taateef dhukkubsattee yaala waan dhabdeef nyaata gahaa dhabdee daa'imni sun lubbuun ishee nu jalaa darbitee jirti. Daa'imni sun hegeree boorii biyyaaf kan taatu kan abbaa isheef kan haadha ishee kan hin taane kan Oromoo hundaati. Gaddi kun Oromoo hundaaf daa'ima sana bichaa osoo hin taane maatii isaanii osoo hin taane gadda Oromoo hundaati. Kanaafiyyuu amma kan goonu egaa akkuma jalqabne sanatti dhiibnee gidduudhaan yaa'aa jirra. Deebine hadanjaa biraa diinota keenya warra biyyaa wal nyaataa jirtu lamaan wayyaaniif Amaaraa irratti hadanjaa keenya godhannee jirra. Isaan irraa galagallee ammas halkanii guyyaa hiyya dabarsinee kan lubbuun hafanii jiranii daa'imman xixiqqoo akkasumallee deessuu dubartoota garaa baatan dubartoota ulfaa jechuudha. Kun affanamanii rakkataa waan jiraniif isaaniif sagalee haa taanu. Halkanii guyyaa kan du'e deebisuun hin jirtu. Wanta micatti duute ka tokkitti kana bichaa haasawoo osoo hin taane kan jiran lubbuun haa qaqqabannu. Akka kan jirtu lubbuudhaan qaqqabannu ammas miidiyaawwan keenya warri duraan hiyyitanii yenuu dabarsitan galata guddaa hojii biraa qabdan. Amma nus hiyyinee bakka jirru wal taane. Yoo mootummaan kun kan nurraa hin dhageenye gara mootummaa Saudi biyya Arabiyaa sanarratti hiyyannee waan qabnu walitti qabnee hidhamtoota siyaasaa Saudi Arabiyaa irra jiran hidhamtoota siyaasaa hidhamtoota rakkanaani baqattoota keenya kana rakkatanii mana hidhaa kana keessa jiran akka nuu dirmattan waan qabnu bira dhaabbanne wal taane quncee wal gargaartee harbaheeti jedhe Oromoo. Daa'ima kee mana hidhaa keessatti gattee hin taahin hin rafiin halkanii guyyaa hiyya dabarsaa nu gargaara. Wal gargaaranii waa hundatti tarkaanfatu. Hadanjaa sana dhiisa kabiyyaa sana ofirraa dhiisa. Isaan duras diina keessan irras diina keessan quba qabna. Hadanjaa isaanii sana lafa buusa. Gara daa'immaniidhaaf dirmachuu haa deebinu. Gara ijoollee hidhamtoota Saudi Arabiyaatti haa deebinu isiniin jedhaanii galatoomaa.